السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بليان كيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله بقى نجا جراتن kunoo arrallee zeytii yookaan qibaati rifensaa maashaallah ka hedduu tokko bareedaadha dhugaa rabbii hedduutti fayyadamee akka malee jaaladhe isiniif qooduu fi dhufee jira hedduu tokko namatti tola rifeensa xiqqoo hin laaffisaa yoo dhugumaan itti fayyadaman hedduu tokko dheeressallee maashaallah amma immoo maalirraa akka qopheesse isinii qooda. Kunoo akkuma asitti argitan kana oreenjii yookaan burtukaanarraa qopheessa. Zeytii rifensa kiyyaaf ta'u mallee kokonaatii fi olive oilii lamaan kanarraa qopheeffadha. Oreenjii kana fayyadamoo keessa isaa osoo hin taane qola isaa ka gubbaa kana qofaatu na fayyada jechuudha. Na barbaachisa zeytii kana hojjechuudhaaf. Akkanatti qola isaa kana gubbaa kana irraa faaqee hunda isaatiiyyuu akkam margita akkanatti irraa faaqa inshaallah. Akka malee bareedaadha hedduu tokko jaaladha mucootiyaaf illee hin fayyadama. Kunoo akkasiin argitan kana fakkaata yoo irraa faaqamu lamaan isaatiiyyuu haala kanaan faaqee deebi'a inshaallah. Kunoo lamaan isaatiiyyuu faaqamee maashaallah hedduu bareedaa kana fakkaata. Ka keessaa kunis booda hin nyaatamu jechuudha wanti israafaa hin jiru kana fakkaata gubbaarraa hoqee fixe. Kunoo hundi isaatiiyyuu kana fakkaata amma immoo sahnii duwwaa isaa fideeti asitti soota keessaa garagalcha. Kunoo haala kanaan asitti garagalcheeti zeytii qibaatii rifeensa kiyyaaf ta'u asitti itti daddabala jechuudha inshaallah. Kunoo olive oilii laayitii kana hedduu jaaladha. Olive oiliin kamiyyuu rifeensa kiyyaaf hedduu tola. Keessattuu immoo laayitii kana fayyadama. Olive oiliin zeytuuna isa jedhamu sani kunoo xiqqaa tokko hanga keessa jiru hundasumatti naqaa. Isin ammoo haga isin ga'u barbaaddanii naqachuu dandeettanii. Coconut oil illee maankuma lamatti godha. Coconut oil yoo ka rifeensa keessaniif ta'u taate itti baay'isaadha hedduu tokko bareedaadha ammoo guddaanaaf hin ta'u xiqqoo na goggogsa coconutiin kanaaf maankuma lama itti idaa. Kunilleen olive oil ka reeftanaati kun garuu extra virginidha. Ka reeftanaa waan xiqqoo na jalaa xiqqaateef hin dhumate. Kana itti dabala inni lamaan tokkuma jechuu lamaan iyyuu zeytuuna xiqqoo addaan jira garuu kun extra virginidha suni laayitiidha. Kanaaf waan narraa xiqqaateef itti idaa. Akkuma isin argitan qibaatii lameen kana sitti ida'ee amma immoo bishaan ibiddarra godhee danfisee jira kunoo wacaa jira. Zeytii kana fuudhee suuta gubbaarra godha. Xiqqoo bishaaniin guddateen xiqqeessa. Kunoo bishaan irraa xiqqeessee haala kanaan osoo ibiddi akka dhufeen zeyticha narraa hin tuqnetti saanaa owwina saanaa qofaani sirriitti wal keessa sochoosaa hanga bifa oreenjii kan inni baafatutti yoo xiqqaate daqiiqaa 5 hanga 6tti. Akkuma isin argitan kana fakkaata. Irraa lafa godheeti walitti deebina inshaallah. Kunoo zeytii irraa baasee hedduu tokko amma suuta fuudheeti amma zeytii fi oreenjii yookaan maal jedhama burtukaanaaf zeytii addaan imbiibee asitti saanii keessaa baasa inshaallah. Kunoo zeytiin kana fakkaataa bifallee jijjiirate akkuma isin argitanii amma immoo meeshaa dibatuudhaaf itti na mijaa'utti garagalchee deebi'a inshaallah. Kunoo garagalchee kana fakkaataa as keessatti buusadhee jira wayita asitti garagalchu xiqqoo tokko waan na dhibee fi isinitti hin agarsiifne waraabuuf natti hin tolle. Amma immoo ofii kiyyaa silaa dibadhee isin agarsiisu ofii dibatuuf barbaada. Cooma tiyyaa irratti akka ofiifuu hin dibanne hin jenneef isin agarsiisuu fi isii rifeensa isii dheengadduma dhiqee kaleema qofa oolee amma dhiquu waan hin barbaanneefi kunoo gubbumarraan isiif dibee isin agarsiisa. Maashaallah hedduu tokko bareedaadha. Fooliillee bareedaa qaba. Hoo dibatanii akkasuma wajjin rafanii ganama kaanee dhiqatanis hin ajaa'u. Maashaallah kunoo rifeensi isiilleen bareedaa kana xiqqoo gadi siiqee amma kara dugdaa kana gahee
foolii bareedaa qabaa hin ajaa'u rifeensa dheeressuu irratti ammoo hedduu tokko gargaaraa bareedaadha wallahi dhugaa rabbii hedduutti fayyadame isinillee akkatti fayyadamtan abdii qaba inshallah isiifillee fayyadamaan uumama ofii kiyyaa fayyadamu siifis fayyadama kana fakkaata assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh